Ashama akkam jirtu nagaan isiniif yaa ta'u jecha guyyaa irraa immoo paartii sadaffaa maatimaatiksii fileeshmaanii isiniif qabannee dhufnee jirra. Ammas sabiskiraayib kan hin goone sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a isiniin jenna. Barumsi keenya guyyaa darbiin waa'ee piroopoozishinii ilaallee turre jechuudha. Akkasumas illee konneektiivii paartii lammaffaa irratti ilaaleerra. Har'a immoo guyyaa sadaffaa immoo koompaawundi oor koompleeksii piroopoozishin kan jedhamu kan ilaallu ta'a jechuudha. 1.13 compound or complex proposition. Egaa hordoftoota keenya compound or complex proposition jechuun maal jechuudha? Definition 1.2 kan jedhu kana ilaala. The proposition is formed by joining two or more proposition by connectives called compound statement. Kana jechuun propositioniin lama fi propositioniin lama ol gaafa connectii walitti goonu connectivoota kana fayyadamnee gaafa walitti lamaa fi isaa ol gaafa walitti join goonu wanti uumamu kuni compound statement jedhama jechuudha. So connectivoota shanan sana fayyadamnee connectivation, conjunction, disjunction, implication, by implication, negation kan jenneen shanan sana fayyadamnee gaafa propositionii lamaa fi isaa ol walitti join goonu wanti uumamu kun maqaan isaa compound statement yookiin immoo complex proposition jechuu dandeenya. Egaa mee nooti kan jettu kana ilaala. We must be careful to insert the bracket in proper place, just we do in arithmetic. Kana yeroo hojjennu immoo compound proposition keessatti wantoota lamaa fi isaa olidha jenneerra nuti kan walitti proposition lamaa fi isaa ol join walitti kan goonu connective fayyadamnee jenneerra. Kanaafuu wantoota lamaa fi isaa ol kan sadifaa afurfaa ta'uu danda'a. Isaan kana gaafa connective walitti goonu connectiveota kana wajjin jechuudha. Biraaketii fayyadamnee jechuudha. Biraaketii fayyadamuudhaan jechuudha. Inni kunis immoo of eeggannoodhaan jechuudha. Mee fakkeenyaaf ibsama kana ilaalaa. Example, the expression P implies Q conjunction R jettu kana jechuudha. Ilaala will be meaningless unless we know which connective should apply first. Egaa isi akkuma isinitti hime biraaketii hin qabu taanaan akkuma ilaaltan will be meaningless unless jechuudha. So it could mean kana jechuun keenya P implies Q. Itti cufanneet immoo maal jennaan conjunction R jechuu ni dandeenya. Yookiin immoo P implies Q conjunction R jennee haala kanatti ibsuu dandeenya jechuudha. Which are very different proposition jechuudha. Baay'ee garaagara jechuudha proposition kun jechuudha. Garaagara kan isaan nuu kennan kun maalidha? Garaagara jechuudha. Mee ishii itti gurraachofte kan immoo ilaallu. Maal jetti? The possibly true value of proposition are listed in table called the truth table jennaan jechuudha. Possibly truth value tokko jechuudha. Kan maal ta'e yeroo hunda kan table keessatti kan listed goonu kuni maal jetti truth table jennee waamnaadha. Mee if P and Q. Mee P fi Q yoo proposition ta'anidha. Amma maaliif maaltu P and Q. Proposition meeqa keessatti lamadha jechuudha. Proposition lama tokko P tokko immoo Q'dha jechuudha. There are four possibility combination of truth value for P and Q. Combination possibility meeqa qabu jechuudha. Afur qabu jechuudha. Isaan maaliif P fi Q'in? How kan jedhu immoo mee akkamitti akka jedhu immoo waliin ilaallu mee akkamitti afur qabaachuu danda'u. P fi Q'in proposition lama akkamitti afur qabaachuu akka danda'u waliin ilaalla jechuudha. Formulaan keenya to the power of n dha jechuudha. To the power of n dha. N number of proposition dha jechuudha. N number of proposition yoo ta'e to the power of maal jechuudha. Proposition keenya P fi Q dha miti meeqa inni lama miti to the power of 2 meeqa dhufa afur dhufa jechuudha. Kanaafuu proposition possibility keenya kan P fi Q kana meeqa ta'a afur ta'a jechuudha. Isaanis true false true fi false ta'a jechuudha. Kan meeqa an proposition lama jechuudha. Proposition lama jechuun tokko proposition P jedhama tokko immoo proposition Q jedhama. Isaan kana lamaanii meeqa dhufa afur dhufa jechuudha. Formulaan keenya to the power of n number of propositions la ta'eef jechuudha. Yoo sadi ta'e immoo jedha asuma irratti yoo sadi ta'e if the third proposition are involved yoo immoo r itti daballee yookiin immoo sadi yoo ta'e immoo meeqa jechuudha. P tokko P dha. Tokko maalidha P tokko maalni Q inni sadaffaan maalni R. To the power of n dha formulaan keenya. To the power of n erga ta'e to the power of meeqa jechuudha. To the power of 3 jechuudha. Sababni isaa proposition tokkoffaa proposition lamaffaa proposition sadaffaa. Kanaafuu proposition sadi kuni inni number of proposition sadiif to the power of 3 dha. Kanaafuu meeqa ta'a 8 dha jechuudha. Kanaafuu maal jedhani then there are 8 possible combination of truth value P, Q and R. In general, the truth table involving any proposition. Amma any proposition yoo deemne yoo P1, P2 jenne amma Pn yoo deemne contain to the power of n dha formulaan keenya. To the power of n number of proposition jenne kanadha jechuudha. Aishi meestii gadi siganeetoo waliin ilaallu. Example kana ilaala. Example kana waliin ilaallu. Example 1.6 kan jettu kana ilaala. 1.6 jettu kana ilaallu. Ishi suppose P and R are true. P
maalidha tiruudha jechuudha. Piin tiruudha. Eshi mee gabaabsinaa barreessinu. Gabaabsinaa barreessinu P and Q P and R no P and R is true. Yoo P fi R true ta'an P fi R truedha jennuuni. Q and S are false. Q fi maaltu S immoo maalidha? F dha false dha jechuudha. So kun tiruu osoo hin taane foolsii nu kennaa jechuudha. Kun bakka tokkotti maal kenne? Foolsii. Isa kana jechuun P conjunction kiwii jechuudha. P conjunction P tiruu kiwiin foolsiidha. Conjunction gidduudhuma jirti. Deemii keenya kun foolsiidha jechuudha. Amma immoo impilaayisii jidduu jira. Amma immoo isa gamaa hojjennu immoo. R disjunction S kan jedhu kana jechuudha. R disjunction S. R'n keenya maal ta'a? R'n keenya tiruudha. R'n tiruudha. Disjunctionii S maal ta'a? Foolsiidha jechuudha. Foolsii argachuu kan dandeenyu immoo disjunction keessatti yoo jarri lachuu foolsii ta'an qofaadha. Kanaafuu foolsii argachuu hin dandeenyu tiruu ta'a jechuudha. Kanaafuu maal jennaan tiruu ta'a miti inni si tiruu ta'u tiruu ta'e waan ta'eef maannaan tiruu. False implies tiruu kan jedhu kun immoo maal ta'a deebiinsaa kan jedhu implies keessatti immoo kan nuti foolsii argachuu dandeenyu if P is tiruu Q is foolsii yoo ta'edha. Kun garuu akkas miti. So kan foolsii argachuu dandeenyu yoo akkana ta'e qofadha. Tiruu fi foolsii yoo ta'edha. Kun immoo foolsii fi tiruudha. So foolsii argachuu hin dandeenyu jechuudha. Deebii keenya maal ta'a? Tiruu ta'a jechuudha. Tiruu ta'a jechuudha. Mee kottaa tiruu ta'a inni deebii keenya. Mee as deebi'aatii haala inni ibseenis ni ilaallu. Since P is true and Q is false, P false kun maal ta'a? P fi Q'n conjunction keessatti maal ta'a? False ta'a. Akkuma keenyatti false jenneen sirriidha. Since R is true and S is false, R true ta'a inni kuni. Applying rule of implication, we get rule of implication amma nuti argannu P conjunction Q fi implies R disjunction S kun maal ta'a? Tiruu ta'a jechuudha. Kanaaf baay'ee salphaadha. Yeroo kan itti aanu immoo B immoo ilaala. Compound proposition symbolize dhibe. Amma immoo compound proposition inni kunis akkasumadha jechuudha. Maaliif connect wantoota lama proposition lamaa fi isaa gaafa walitti connect goonu maal arganna compound statement jedhanii dura. Akkamitti meeqa ta'e P implies Q tokko R implies R disjunction S isaan kun meeqa? R S proposition afur waliin dorgomseera jechuudha. Afur waliin dorgomseera. Kanaaf compound jennee kanaaf iyyuu jechuudha. Inni itti aanu immoo B irra kan jirtu ilaala. P as kottaa dhiifama. Eshi. 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 P disjunction Q implies R by implication negation S dha. Kan ammoo akkamitti hojjennaa? Steve value isaanii gara gadiitti haa ilaallu. And the truth value of P, Q, R, S true, false, and true respectively. Akkuma tartiiban jiranitti jechuudha. Intana isaanii kenneefi maal jedhe P maalidha? Value isaa fayyadamna. P maalidha? Tiruudha. Tiruu disjunction Q'in maalidha? Q'in maalidha? Iddoo kana falsedha. Eshi isaan kanadha jechuudha. Implication jidduu. Arri maalidha? Arri iddoo kana lana. P Q R sadaffaa kan jedhaman falsedha. False. Amma kun immoo by implication jechuudha. By implication negation S jedha. S'in kee dura maal turte? Tiruu turte. Negationiin tiruu maal ta'a? Falsedha. Negationii sadii. Eshi amma immoo haa hojjennu kana. Tiruu disjunction false maal ta'a? Tiruu ta'a deebisa. Akkamitti disjunction keessatti false argachuu kan dandeenyu jira lachuu false ta'an jennee kanaaf false hin taane waan ta'eef tiruu ta'a. Tiruu implication jennaan. Amma immoo falsedha. By implication keessatti kan nuti false argachuu dandeenyu yoo maal ta'edha? Opposite yoo ta'edha jechuudha. Tokko tiruu tokko false yookiin immoo tokko tiruu yoo ta'edha. Kanaaf kun akkas hin taane. So maal ta'e tiruu ta'a jechuudha. False argachuu dandeenyu akkas ture garuu akkas hin taane jechuudha. So tiruu implication tiruun immoo maal ta'a? Implication keessatti kan nuti false argannu tokko tiruu tokko hin taane waan ta'eef tiruu ta'a deebisa jechuudha. Tiruu ta'edha jechuudha. Eshi akkuma ilaalaa jirtaniin mee gara isaatti adeemnu then the truth value of P disjunction Q is tiruudha. Kun akkuma ilaalaa jirtan tiruudha jechuudha. Kan kanaa tiruudha kun asitti. Akkuma ilaalaa jirtan kan isa kana eessatti argee deebisa. Kunoo. Eshi that of negation S
is false. Negation S false taadha. Sababni isaa S true ture iddoo kana. Negation true maal ta'e false ta'eera jechuudha. Kan nuti iddoo kanatti false inni fayyadamne negation international ishii kana eeshi. That of R by implication negation S kan jedhu ammoo R'n keenya maal jennee false dha jenneen. R'n false ta'e by implication false ti ana jechaa yeroo nuti immoo. Kanaafuu maal ta'a jechuudha. By implication isaa true ta'a. Is true dha nuuni. Is true. Kan kana true ta'e. Ammoo true asitti true arganneera. Asitti true arganneera. Implication implication jidduutti. Ishiin gamanaas true dha. True implies true maal ta'e? True ta'e jechuudha. Iddoo kana maal ta'e true ta'e jechuudha. Sirriitti mul'achaa jirti yaada. Kanaaf haala kanaatiin hojjechuu dandeenya. Remarkedha. We dealing with compound proposition. We should adopt the following convention. All the use of parentheses whenever ishiin kun conjunction fi disjunction dha. Occur with implication by implication. We shall assume that disjunction or conjunction is applied first and then implication or by implication is then applied. For example, jedhee isa kana gaafate jechuudha. Ulii gara gara uliitti ilaaltanitti asitti ilaaluu dandeessu. Hangaaf ishiin kun isin geessi. Ada deebas dubbisaa kan isin hin galle gaafachuu ni danda'ama jechuudha. Mi kottaa as keessamee eeshi. Two compound proposition jedha kana. Two compound proposition P and Q are said to be equivalent if they have the same truth value of all possible combination of truth value for the component proposition occurring in both P and Q. In this case, we write P equivalent Q jennaanidha. P equivalent Q jennaanidha. Yoo compound proposition lamaadha P Q jedhamu equivalent kan nuti jennuun yoo maal ta'edha if they have the same truth value wal fakkaataa qabaatan. All possible combination isaanii hunduma irratti jechuudha. Truth value for component of proposition occurring in both P and Q. Yoo maal ta'an same value yookiin same truth value qabaatan jedhu kanatti equivalent naa jechuudha. Kanaafuu yeroo barreessinu P equivalent Q jennee barreessinaadha. Eshi example 1.7 kan jirtu kana ilaala. 1.7 kan jirtu kana haa ilaallu. Let P jedha. P implies Q. Q immoo negation Q implies negation P jedha jechuudha. P ishii kana ilaala garaagarummaa wantoota kana ilaala ishii kana ilaala. P implies Q jedha. P implies Q kophaa jirti ishii kan jechuudha ishii kana. Ishinitti malee kana jechuudha. Eshi Q immoo negation Q implies negation P dha ishii immoo ishii kana jechuudha. Ishii kana jechuudha. P kunooti Q kunooti negation P negation Q hojjeteera jechuudha. Sababni ishii kana jechuun nu barbaachiseef jechuudha. Ishii kana sababni nu barbaachiseef gaaffiin keenya negation Q negation P nu gaafateera. Q negation P negation Q dha. Otoo negation keessa galuu baate rakkoon qabu negation keessa galeera wanti negation isa nu barbaachisa. Karaa negation jechuun nu barbaachisa jechuudha. Eshi P true yoo ta'e P iddoo kanaa true dha. P true yoo ta'e negation true maal ta'a false ta'a. Negation P immoo iddoo kana maal ta'e false ta'e faallaa iddoo kana ta'a. Kunii fi inni iddoo kana waliif faalladha jechuudha vaaluun isaanii. Vaaluun isaanii waliif faalladha. Inni iddoo kanaa fi inni iddoo kana jiranis maal ta'a waliif faalladha jechuudha. Fakkeenyaaf tokkoffaan true tokko as false. As true as maal as false. As false as true. As false as true. Kanaafuu bifa salphaadhaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Mee akkasiin galu iddoo kana tokko sinifaa mul'atu. Eeshi iddoon kun true dha. Iddoon kun false dha. Ishii P gubbaarraa jechuudha. Negation P. As false dha. As true dha. As false dha. As true dha. Kanaafuu true false inni gaafa jennu haala kanaatiin hojjechuu dandeenya jechuudha. Afur qabu jechuudha isaan kun. Two the power of n inni tuudha P fi Q ilaala irraa two the power of 2 insintiidha. Fouriidha jechuudha. Kanaafuu negation Q akkasumatti hojjetama. Inni kun fi inni gidduu kana maal jedhamne waliif faalladhaan. Ammoo implies isaanii hojjenna. Implies P fi Q hojjenna jechuudha. Implies inni Q implies hojjenna. Achi maal ta'a false ta'a. Implies false keenya iddoo kana maal tokko false jedhama sirriidha. True ta'a. Kun akka wanaarta iddoo kana true dha. True dha. Ammoo kun immoo true dha. True implies ashi P fi Q hojjenna miti true implies false. True implies false maal ta'a. True implies false. False ta'a. False ta'a kun akkuma ilaaltan. Kun tokkoffaa gubbaa kan tanaan taane true fi false true fi true laallee jechuudha dhiifama guddaa naa godhaa dadda kanatti. True fi true laallee kan true ta'e kanaaf true false ta'an garuu maal ta'a false ta'a. Eshi as gubbaarratti maal ta'a false fi true laallee kun true ta'a. Sababni isaa true false yoo ta'e qofaadha kan nuti false argannu. False truenis maal ta'e true ta'e iddoo kana jechuudha. False fi false iddoo kana. False true ta'e
Foolsii fi tiruun kunis tiruu ta'e tiruu fi foolsii qofatu foolsii nuu ta'e jechuudha. Kana xumurreerra jechuudha. Negeeshin kiwii fi negeeshin pii jennu immoo ammoo kanatti jennu ishiiwwan kana lamaan jidduu qofa irratti jechuudha. Amma jechuudha waan lama irratti xiyyeeffanna. Waan lamaan sun hojii midhaan jedhudha walumaan laalla. Ishiin kana lamaan jechuudha. Ishii kana lamaan hojjennaa jechuudha. Ishi negeeshin ishii kana foolsii fi maal jenna foolsii impilaayisii jenna jechuudha. Foolsii maal ta'a tiruu. Tiruu dursee asiin foolsiidha. Kanaaf foolsii ta'e. Akkuma kiwween durseera asii tiruu durseera waan ta'eef tiruu foolsii yoo ta'e inni sirriidha. Asirrattis immoo foolsii fi tiruudha. Kun tiruu ta'an ta'u. Kun immoo tiruu fi tiruudha. Tiruu tiruu ta'a foolsii kennu jechuudha. So haala kanatti jechuu dandeenya jechuudha. Then P is equivalent to Q. Kanaafuu P'n equivalent maalitii QT. Akkamitti P implies QV fi amma asirratti ilaala. Asirratti hubattan P implies QV kan jedhuu fi negation QV. Kun olaala amma P implies QV. P implies QV iddoo kam jirti? Ishee as keessa kana ilaala. Ishee as keessa ilaala. Ishee kanaa fi negation QV ishee kana ishee dhuma kana jechuudha. Negation QV ishiin itti meeqa lamaan ilaala. Kanaaf equivalentidha. Maaliif asii tiruudha asiis tiruudha wal qixa. Kuni tiruu gaafa tokko kunis tiruudha. Kun foolsii gaafa tokko kunis foolsiidha. Kun tiruu gaafa tokko kunis tiruudha. Kunis tiruu gaafa tokko kunis tiruudha jechuudha. Kanaafuu jarri kun maal jechuudha equivalentidha jechuudha. Kanaafuu kulumaniidhaan gaafa ibsinu jechuudha. P is equivalent to Q since kulumana 5 and 6 irratti jedha. Kulumanii 5 6 irratti. Kuni kulumanii tokko, kulumanii lama, kulumanii sadi, kulumanii afur, kulumanii shan, kulumanii jaha. Kulumanii shanaffaa fi kulumanii jahaffaa kana gubbaa irratti equivalent isaanii asirra jira jechuudha. Table R identicalidha jechuudha. Wal qixaa jechuudha. Waliin caalan jechuudha. Haala kanaatiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Ammas example 1.8 kan jedhu kanas ilaalaa hojjetamee jira waan ta'eef kun immoo equivalent mitiidha ilaala. Shanaffaa fi jahaffaatti equivalent mitiidha. As tiruudha as tiruudha. As tiruudhaas foolsidha. Kun asumarratti baay'ee dubbii. Kana lamaan irratti badee jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha equivalent mitii jechuudha. Otoo equivalentidha jennee ilaallee kamtu equivalent ta'uu danda'a? Kamtu equivalent ta'uu danda'a? Ishi as tiruudha as tiruudha as tiruudha as tiruudha. Foolsidha foolsidha. Tiruudha tiruudha. Foolsi tiruu hin ta'u. Kanaafi hin danda'amu. Tiruu kanaafi tiruu kana foolsii kana foolsii kana tiruu kana tiruu kana tiruu kana equivalentiin qabu jechuudha kun. So kanaafuu haala kanaatiin hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Haala lumii akkas amma immoo wanta qabxiileewwan kana sadan ilaallu jechuudha. Baay'ee hijoo jechuudha wanta ijoo taatedha. As hubadhaa. As ishee kanaaf hubadhaa. Konversii inversii kontiraa pooziitiivii warreen jedhaman kana waliin ilaalla. P implies Q implies P dha. Converse of P implies Q jedha. P implies Q kan nuti jennu kun otoo conversii kanaa hojjechuun akkamitti? P implies Q. Conversiin kana maalidha? Conversiin P implies Q. Q implies PT jechuudha. Amala jijjiirradhooti jechuudha. Eshi negation P implies negation Q. Kun immoo negative goona jechuudha. Kan negative goona. Negative akkamitti goone? Negation P implies negation Q. Inversiin kana maal ta'a? Inni dura converse. Inni kun converseedha. Kun immoo inverseedha. Converse jechuun bootaa bichaa wal jijjiirra. Inversiin garuu negative goona jechuudha. Jala lachuu negative goona akkuma jiranitti. P implies Q jennaan ishee kana. P implies Q jennaan. So bifa salphaatiin ilaaluu dandeenya. P implies Q ta'a jechuudha. Mee kontiraa pooziitiivii immoo akkana jechuudha. Kontiraa pooziitiivii jechuun garuu negation Q implies negation P jechuun kontiraa pooziitiivni isaa P implies Q jechuudha. Kana jechuun negation Q yoo jennee negation Q implies negation P. Kanaaf kontiraa pooziitiivni isaa maal ta'e? P implies Q. Tokkoffaa negatiiva irraa balleessinii erga negatiiva irraa balleessinii bootaa wal jijjiirree jechuudha. Salphaadha. Egaa sammuu yeroo baay'ee barattoonni amalli keenya jechuudha. Barnoota tokko ilaaluudhaan ani barnoota tokko hin danda'u yookiin immoo barnoota tokko natti ulfaatee jenna. Kanaaf wanta hunduyyuu ilaalcha sammuu keenyadha. Akka nuti fudhannetti jechuudha. Wanti ni dalagnaa ni hojjannaa jennee murannoo yoo qaban wanti nu dhorku tokko kan illee hin jiru jechuudha. Kanaaf akkasumatti hojjannaa jechuudha. Fakkeenyaaf gaaffii tokko hojjechuudhaafis mee gaaffii dhiisa fakkeenya tokko isin fudhadhaa. Isin sammuu keessan amansiisuudhaaf yeroo tokko mee egzaampilii gabaabaa ganama jechuudha.
galgala yeroo raftan ganama bakka ta'e deemuudhaaf saganteeffattu sammuu keessanitti himtanii bultu jechuudha. Fakkeenyaaf wantichi wanta cimaadha, dhimma cimaadha. Ganama daandiin deema kanaafuu bariin ka'a jettee galgala karoorsitee bultaa. Ganama garuu akkuma yaaddeen ni kaata jechuudha. Maaliif galgala sammuu keetti himte sammuu kee amansiisteetta waan ta'eef. Garuu osoo shakkitu osoo waa tokko jettuu utuu murannoo sirriitti hin qabaatiin galgala gaafa haasofte iyyuu ganama maal gochuu hin dandeessu ka'uu hin dandeessu sitti guyyaa jechuudha. Kanaaf akkuma kanadha jechuudha. Waan kamiyyuu maaf hin taane sammuu keessan irraa yoo murteessitan waan kamiyyuu wanta isin dhorku tokko illee hin jiru jechuudha salphaadha. Do not confuse the contrapositive and the convert of the conditional proposition. Here is the difference. Maalidha? Conversii kanaanis contrapositive maal hin ta'ina confuse hin ta'inadha. Nagas miti mee example itti aanuree ilaallee mata duree tautology and contradiction kan jirutti yeroo itti aanutti fufna. Kuni ruulota Di Morgano kun amma seerota jechuudha. Kun seerota hundi isaanii kun seerota jechuudha. Mee example tokko gaaraa ilaallee inni dabarra jechuudha. Qiddistiidha. Qiddistiidha gaaratti salgaffaa kanarraa ilaala. Example 1.9. Kana hojjennaan example hojjennaan gosa ni gala. Isin irra ga'uu dandeessu hunda isaa irra gaas. Ishiin kun immoo seeraan ilaaltu keessa ilaaltu ishee kana jechuudha. Hanga torbaatti jechuudha. Hanga torbaatti maal gootu ishee kanas dabaltanii example wanni kan ilaaltu jechuudha. Asii example kana hojjennaan maal ni gahaa jechuudha. Kan hojjennaan gahaadha jechuudha. So mee haa ilaallu. If Qiddist lives in Addis Ababa, then she lives in Ethiopia jedha. Shuu Addis Ababa yoo Qiddist Addis Ababa keessa jiraatte kanaafuu isheen eessa jiraatti Itoophiyaa keessa jiraatteedha. Konversiisaa kontiraapoziitiivii asii inversiisaa hojjedhaadha. Inversiisaa negatiiva goonaan konversii boota wal jala jirra jenna. Kontiraapoziitiivii faallaa goonee wal jala fuunaa jenna. Ammoo kana bakka kanu mee konversiisaa ilaala. Konversii boota wal jirra jenna. If Qiddist lives in Ethiopia, then she lives in Addis Ababa. Boota bicha wal jala fuune. Maal jedha if Qiddist lives in Ethiopia as maal jennee iddoo kana. If Qiddist lives in Addis Ababaadha. Then she lives in Ethiopia. Kana isin hin jedhe jechuudha. Kanaafuu isin maal godhu if Qiddist does not live in Ethiopia. No. Sorry. Kontiraapoziitiivii as jira. If Qiddist live in Ethiopia. Yoo Qiddist Itoophiyaa keessa jiraatte. If Qiddist live in Ethiopia. Qiddist yoo Itoophiyaa keessa jiraatte. She lives in Addis Ababa. Then she lives in Addis Ababa. Boota wal jala fuune jechuudha. Wanti jedhamtu hin jiru. Salphaadha. Salphisaa kan hundayyuu. Salphisaati ilaalaa hojjedha. Ishi kontiraapoziitiivii isaa immoo ilaalla. Kontiraapoziitiivii otoo ilaalamee negatiiva dhaqnee ilaallu mee dursine. Negatiiva isaa inversiisaa kottaa dhaqnee ilaalla. If Qiddist does not live in Addis Ababa, then she does not live in Ethiopia. Kan negatiiva irraa gochuudhaan kana fi homaa wanti goonumtuu iyyuu hin jiru. Inversii salphaa. Kontiraapoziitiivii immoo ilaala. Kontiraapoziitiivii kana immoo ilaala. Kontiraapoziitiiviin maal goona negatiiva yoo gara tokko yoo negatiiva jiraate pozitiiva goonee bootaa jala fuunaan. Amma immoo negatiiva goonee bootaa jala fuunaa jechuudha. Istaatimni keenya itti pozitiiva sila ta'eef. Nuti immoo negatiiva goonee bootaa jala jira. Isum kan konversiisum goone sana akkas goona jechuudha. If Qiddist does not live in Ethiopia, if Qiddist live in Ethiopia miti kontiraapoziitiivii nuti immoo deebisnee negatiiva goona jechuudha. Konversii sana deemee nuti maal goona negatiiva goona jechuudha. She does not live in Addis Ababa. Isuma garuu kanadha jechuudha. Isum kana negatiiva goona jechuudha. If Qiddist does not live in Addis Ababa, ammoo maal goona kontiraapoziitiivii boota wal jala jijjiirraa jechuudha. Inversiisaa immoo jechuudha. Kontiraapoziitiivii boota wal jala jijjiirra. Kanuma dha bakka. Isiniif galteedha jedhee yaada. Eshi mee al takka isiniif bakka takkatti. If it is morning, then the sun in the east. If it is morning, then the sun is in the east. Eshi konversii kontiraapoziitiivii inversii salphaatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Konversii bootaa wal jala fuunaa. Kontiraapoziitiivii sun bootaa wal jala fuunee sana maal goona? Negatiiva goona. Mee waan haaraa maaltu jedhame? Homtuun jiru waan taanaa. Seerota kana dubbisaa. Ishee kana dubbisaa. Dubbisaati darbaa. Ishee kana dubbisaati darbaa. Isin dubbisaa darbaa. Kumutaati loo asoshiitii loo kan jedhu kana. Di Morgan distributive loo isaan kana lallaadha. Kanaafuu salphaadha. Yoo ittaanoo barnoota keenya tautology and contradiction kan jedhu ta'a jechuudha. Tautology and contradiction. Kanaafuu hordoftoota jaalatamtoota chaanaalii miidiyaa kan ta'an hunda keessan guddaa galatoomaa fayyaa qabaadhaa. Sabiskiraayib kan hin goone sabiskiraayib hiriyoota keessan affeeraa gochuu hin dagatinaa. Horaa bulaa isiniin jedha galatoomaa.